akkasumas kana daanteluma kanaani haala kanaan dha'ee ture biffeedhaafis soofaadhaafis hin ta'a jedhe jechuudha. Viidiyoo duraalee hojjedhe isiniif gallakkisee ture haala kanaani kamirraa hin hojjedhe kuula gurraacha adiidha diimaa kanarraa isiniif hojjedhee ture jechuudha. Inni lammataa dammoo kan masoobii daabboo dammoo isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kunooti kunis immoo kan masoobii daabboo akkanatti asirraa hojjedhee ture. Kana lamaan hojjedhee jira. Kunooyi gubbaarra adii gurraacha diimaa adiidhaan xumuree raawwadhee macarrashaa isaatirra dammoo bifa kanaan hojjedheetu dhaabe jechuudha. Inni lammataatis dammoo kan asirratti immoo kuula isaa itti nan baay'ise jechuudha. Maaliif kana fedha kootinan hojjedhe jechuudha. Kun immoo adiin kun immoo fedha kootii miti. Garuu haa ta'u malee akkanatti bifa kanaan namaafan hojjedhe. Garuu daanteliin aayisni daantelii aynatuma tokko jechuudha. Mooduma tokkonne garuu immoo hedduu itti zigaajjaa buusaa kanatti garaagarummaa qabu jechuudha. Kuni zigaajjaa lama qofa bichaa qaba. Kuni dammoo laalmataa irrattu zigaajjaa lama qaba. 3 4 5 jechuudha. Zigaajjaa 5 dha'ee haala kanaani haala kanaanan hojjedhe kuula kanarra haala kanaan hojjennaa sinin jechuu jaaladha. Amma kan nu hojjechuu qabnu daantelii quumiti jechuudha. Kan quumii fakkeenyaa fi haala kana ittiin hojjedhe kanaan kan quumii kana oliin hojjenna jechuudha. Inni lammataa dammoo daantelii kuni kan daabbootti shaffanatan yookiin tiriitti shaffanataniitoo higirdeeman jechuudha. Haala kanaan hojjedhee xumuree jira jechuudha. Kanas haala barbaaddasin kuula diimaa fi adiidhanis bifa kanaa fi diimaa qofaan haala barbaaddaniin isin hojjetachuu ni dandeessu jechuudha. Abbaatu beeka fedha ofii sila ta'eef haala kanaan kanas hojjedhee xumuree jira jechuudha. Kaayyoo waaqayyo nagaa biyya keenyatti deebisee nu galchee mana keenya waan ittiin bareeffannu jechuudha. Inni lammataa dammoo kanas daantelii kan tirii jechuudha. Yookiin daabbootti shaffanachuu ni dandeessu isin yeroo higirdeemtanii. Kanas immoo haala kanaan hojjedhee ture. Bifa 4 dha'ee 1 2 3 4 bifa 4 kanas immoo daantelii tiriitiif haala kanaan dha'ee ture sinin jechuu jaaladha uummata qashtii. Haala kanaan kunis immoo kuula kana adiinis kunuuti diimanis kanuma gurraachis kanuma raayeen bifuma biraata fidee itti dabale malee kanumaanan hojjedhe jechuudha. Inni biraa dammoo kana dammoo kana fakkeenya ani tirii minaamina lamissaalee daabboo yeroo murtee sahaanirra gootee nama afoo gootu irratti shaffanatta jechuudha. Irratti shaffanattee bakka wanna tokko jechuudha. Akka qilleessi seenee daabboon sun minaamini hin goggonne itti godhadhee haala kanaan dhaadhee jira. Minyoota nafasa halqamu jedha. Hariyoo mammaako silaza sababa sanitti gaafa waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu galchee haala saniin mana keenyatti shaffanachuu dandeenya. Kan ammoo 4 dha'ee kana sin soofaa irras godhachuu dandeessu. Biffee keessas fakkeenyaaf biffee keessas haala kanaan 3 jechuudha. Barbaadan dammoo 4 maazanuma isaatiinis akkanumattis godhachuu ni dandeessu. Fedha keessan jechuudha. Suni haala kanaan kanas dha'ee jira jechuudha. Kana kan biffeedhaafis soofaadhaafis isin wanta barbaadanii godhachuu ni dandeessu. Ifama kanas immoo haala kanaan dammoo kanallee masoobii biddeenatiif dhaadhee ture. Garuu mataan isaa hin xiqqaatu. Maaliif daanteliin addaan yoo miicamee fa'aa daanteliiwwan addaan deemu jechuudha. Haala kanaan daantelii masoobii biddeenati dhaadhe jechuudha. Kanas ka
waaqayyo yoo nagaan biyya keenyatti nu galchee guyyaa tokko namni mala qabu mana dhabu jedhani waaqayyo kan nagaan nu galchee biyya keenya biyya abbaa keenyatti maatii keenyas nu agarsiisu ta'e wanta tokkorraa guyyaa san birrii keenya baasnee bituurraa har'a wanta ta'erraa kudhan baafannee goggodhannee yoo galle mala jechuudha. Kunis dammoo daantelii kanas dammoo siniidhaafis ni ta'a. Fakkeenyaaf sinirras buufachuu ni dandeessu. Wanta barbaadanirra kanallee buufachuu hin dandeessu jechuudha. Ani daanteluma siniitti fiifan dhahee jechuudha. Kanas wanta sini garuu barbaadan tirii minaamin irras xaal gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa dammoo kanasi akkuma dura siniin jedhee fakkeenyaaf kidaanii waxii lamsaalee waxii kidaanitti annu jennee yeroo wombarii minaamin irra goonu lamsaalee qadaadatti qadaanee akka tisiisni wanti adda wanti faala adda dhufee akka irra hin geenye maal goona daantelii keenya kan irratti shaffanna shakkii hin qabnu jechuudha kidaanii keenya san irratti. Kanas immoo haala kanaan dhaadhee jira siniin jechuu jaaladha. Bifa meeqanan dha'ee adiidha diimadha kana boora kana jechuudha. Bifa afuriinan dhaadhe jechuudha. Kanallee viidiyoo hojjedhee siniif gallakkisee ture yeroo darbe keessa garuu irruma deebii sinitti agarsiisuu barbaade tanani. Inni lammataa dammoo kanallee dammoo siniidhafan dha'ee haala kanaani ka olitti akka badaa olitti ani ka iddoon qabu iddoon ol kaahuu hin qabu sila ta'eefu olitti qoqonjoorsee dadachaase feestaalii keessa naqee haala kanaan kunooti. Kanas viidiyoo hojjedhee sinii gallakkisee ture sinirra shaffanattu jechuudha. Haala kanaan sinii keessan irratti ni shaffanattu. Kanas meeqanan dha'ee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 jechuudha. Kunis annu 12 fixillee 12 isin kana caalanis dha'uu dandeessu akka fedha keessaniitiin jechuudha. Kan kana caalanis gochuu ni dandeessu jechuudha. Lams kanas dammoo tanniiwwan illee xixiqqoo tanniiwwan isin wanna ta'erra buusuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf bifuma keessayyuu akkanumatti xaalli gootanii buusuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenya kana wajjiniin oliin deeme jechuudha. Kana tanniiwwan lamaanii kana oliin deeme jechuudha. Kun sadeeni bifa tokkoon oliin deeme jechuudha. Laal kunniiwwan akkanatti haala tokkoon oliin deema. Yoo barbaade ittis dabalee dha'uus nan danda'a. Kana dammoo lamisaaleef kidaaniiwwan garagaraa lamisaaleedhaaf haga wambariirra goonu akkanatti kidaanii sun ammoo kuni kidaanii ta'ee finnee haga wambariirra akkanatti lafa goonu finnee asirra kidaanii keenya jala buusne akkanatti haala kanaan irra godhachuu ni dandeenya jechuudha. Kanan biraallee ni jira dhiifamooliin. Tanas kunu fakkeenyaaf haala tanaatiniinis kidaanii keenya maal goona finnee akkanatti gubbaarra godhachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif akka qoshaashawwan adda addaa kidaanii keenya tokko wombarii keenya irratti qabatee wombarii keenya nu jalaa hin balleessineef jechuudha. Akkas gochuu ni dandeenya. Inni biraa dammoo tanniiwwanis jechuudha. Lamisaaleef kana jechuudha. Isin guddistaniillee dha'uu ni dandeessu. Akka fedha keessaniitiin dhiifama bifa biraallee hin jira. Tanaanis bifa diimadhaanis isin guddistaniitis dha'uu ni dandeessu. Ani wanna ta'e fakkeenyaaf namaaf bishaan wayyoo kennite haga wombarii duwwaa irratti akkanatti itti haatu kana jala xaal gootee burcuqqoo gubbaa kanarra gootee bishaan san nama sanii kennuu ni dandeessa. Haala kanaananii hojjedhee siniin jechuu jaaladha. Inni biraa dammoo tunis bifa kanaanis dammoo haala kanaan adii fi kana qofaan bichaadhanis kanas barbaadan kidaanii xiqqoo gubbaarra shiffinni gochuu ni dandeessu. Wanta barbaadan waan akka waan hiqaa wanta xiqqaa aga carqii mazimmi biloo irra buustu wanta tokko irratti gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa dammoo
koofiyyaallee argitanii turtanii yeroo darbe keessa awwal marra hojjedhe jechuudha. Koofiyyaa maaliif hojjedhee beeku daantelii nadhaa garuu koofiyyaa hojjedhee hin beeku garuu sollammata hojjedhe yookiin harki koo naaf qajeeluu danda'a. Kun koofiyyaas immoo haala kanaan hojjedhee tanan jira. Sinin jechuu jaaladha. Kaawwadheellee suuraa isaa argitanii jirtu. Haala kanaan kanas hojjedhee tanan ture sinin jechuu jaaladha. Inni lammataa dammoo kanas haala kanaan fooxaa hojjetadhee ture jechuudha. Barbaadan adda keechan jala sidhachuu ni dandeessu. Haala kanaan akkanatti hojjedhee xumuree sinin jechuu jaaladha. Kanas akkasii sinin jedha uummata qastii ka viidiyoo kiyya yoo isinitti tole akkasumas immoo like share gochuu hin dagatinaa. Maaliif kanuma natti bareede kuni yookaan isinittis bareeduu danda'a. Maaliif namni tokkotti kan bareedu tokkotti bareeduu dhabuu danda'a. Tokkotti immoo kan hin bareedne immoo tokkotti bareedus ta'uu danda'a. Akkasii sinin jechuu jaaladha. Kunooyi qaawwana nagaa ammaa hojjedhe kana fakkaata sinin jechuu jaaladha. Kana fakkaata hiiqaa mushurraa'ee jedhe. Mastuun tala horumsiisuu heddamuullee naan hin jedhina garuu intalli kana hin jabaanne sila ta'eefu ofuma kootiifis hoona horumisaa galee maaltu beeka. Waaqaan beekani abbuma miicayyoo kootii wajjinis sargi diggifadhe ta'e isaa bahaarawaatiin akkasii sinin jechuu jaaladha. Maaliif namni tokko waa baay'ee hawwa beektu geexii mana ofii namumti kamiyyuu namumti hin hawwine hin jiru. Sababa sanirraan kan ka'e geexii mana keenyaa godhanne waaqayyo kaa nagaan biyya keenyatti deebisee biyya abbaa keenya biyya haadha keenya itti nagaan deebisee nu galchu. Gaafa gallee geexiin kun muluunu keenyumaa nurraayis immoo ijoollee keenyatti darbuu danda'a. Inshallah waaqayyo bichaan biyya keenya biyya nagaa nuuf godhe maatii waatii keenyatti deebisee nu haa galchu. Assaniin ala abbaasitti mana ofii bareeffataa ture. Akkasii sinin jechuu jaaladha. Uummata qashtii baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Hunduma keessanuyyuu kan biyya ambaa keessa jirtanis kan biyya keessa teessanii viidiyoo kiyya daawwachaa jirtanis bakkumaa fi haala isinirra jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u sinin jechaa to'ee viidiyoon kiyya har'aa asumarratti dhumata. Hagammoo viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Akkasumas immoo daantelii kana yeroon hojjedhu isinitti agarsiisaa nan hojjedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladha sinin jechuu jaaladha obboleewwan koo hundi keessanuu. Kana caalaa wanni sinin jedhun jiru yoo viidiyoo kee jaalattan like share gochuun hin dagatinaa. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis bakkuma jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Kan yaaddanitti isiniif haa guutu. Waaqayyo nagaan biyya keessattis nama galee maatii keessan wajjiniin biyya keessan keessatti gammachuudhaan kan geettiin isaa ganaa galee geettii godhachuu barbaadus nama saniitis sin godhe. Geettii keessan nama agartan waaqayyo sinaa taasisu sinin jechuu jaaladha. Akkasumas akka dubbiin baay'atee farreetti fe'an jedhanii haasa'a sanitti baay'isee viidiyoon kiyya har'aa asumarratti dhumataa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja sinin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu kan taatan hundi keessanuu baay'ee sin jaaladha obboleewwan koo.